hunda dura baga guyyaa gootota Oromootiin isin ga'e utuu hin jedhiin hin dabarru. Torbaan itti fuula dura keenya hubannu mul'ata jaallan biraan ga'uuf xiyyeeffannu nuuf haa ta'uu jenna. Biyyi keenya Itoophiyaan waraana humnoota addaa naannoolee hiikkachiisuun gara raayyaa ittisa biyyaa itti makachuu isheetiin balaa wal waraansaa akka Sudaanitti ishee mudachuuf ture irraa baraaramtee jirti. Gamni gamatti gowwaan gamanatti akkuma jedhamu waraana Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru kana boodaan maaltu jira? Waraanni kun Itoophiyaaf muuxannoo maal kennaa? Itoophiyaa irratti dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'a? Itoophiyaan waraana kana akkamitti gara carraatti jijjiiruu dandeessi? Dhugaa kana hubachuuf Sudaan keessatti waan tahaa jiru beekuun barbaachisaadha. Sudaan keessatti maaltu tahaa jira? Nubiyaa biyya Sudaan qe'ee qaroomina Maroo'ee hambaa warra Kush keessatti fiigicha wal dorgommii aangoo olaanaatu afaan qawween gaggeeffamaa jira. Waraanni kun eenyuu fi eenyu gidduutti gaggeeffamaa jira? Gam tokkoon ajajaa waliigalaa raayyaa kan biyya Sudaan Jeneraal Abdel Fattah al-Burhaaniitu jira. Namni kun fincila ummataan erga Albashir aangoorraa darbamee booda biyyattiin difaactoo steetitti jijjiiramtee jechuunis qe'ee milishoonni, shororkeessitoonni, gooba zalaqaa yookaan shiftoonni kan kana fakkaatu aangoomanii uummata garee tokkoo bulchan jechuudha. Bara 2021 irraa eegalee Pirezidaantii biyyattii ta'uun kan biyyattii dandamachiisaa jirudha. Gama kaaniin immoo garee Parliamentary Group yookaan Rapid Support Forces yookaan RSF kan Jeneraal Mohammed Hamdan Dagalo yookaan Hamedti jedhamuun beekamuun kan gaggeeffamutu jira. Sudaan keessatti tasa jijjiirama arguun waan haarawaa ta'uu baatus ganna kurnan sadiif kan aangoorra ture Bashiriin sababa gatiin daabboo dabaleef aangoorraa fonqolchuun garuu akka kirkira lafaatti kan ilaalame ture. Jeneraalonni lamaan kun Bashirii fi Dagaaloon hanga dhiyoo kanaatti gamtooma qabaachaa kan turan yommuu ta'u isaan lachuu bara 2019 Omar al-Bashir aangoorraa darbachuu keessatti shoora olaanaa taphachaa warra turedha. Akkuma al-Bashir aangoo gadhiiseen Sudaan akkuma salphaatti tumsa uummattee gamtaa warra sivilii fi ajajoota waraanaan buluu eegalte. Haa ta'u malee gamtaan bulchiinsaa harka irra guddaa sivilootaan hundeeffame kun bara 2021tti ajajoota waraanaan dhaalame. Gareen kun lamaanuu al-Bashiriin aangoorraa ari'uu irratti qindaa'anii hojjechaa turani. Amma garuu biyyattiin akkamitti of dura tarkaanfachuu akka qabdu irratti wal dhabdeen isaan gidduutti uumamaa ture hidda godhachaa dhufee as gahee jira. Bara 2019 erga gamtaa uumanii booda walitti bu'iinsi kun ifaa fi ifatti dhohuunsaa isa jalqabaati. Al-Burhaanii fi Dagaaloon bara 2019 erga al-Bashir aangoorraa darbatanii akkasumas bara 2021 siviloota irraa aangoo humnaan fuudhan walumaan gaggeessanii. Duraan hagayya 20 siviloota nama 6 fi ajajoota waraanaa nama 5 kan of keessaa qabu bulchiinsa ce'umsaa siviliitu hundeeffame ture. Waliigaltee aangoo wal harkaa fuudhinsaa ajajoota waraanaa biyyattii fi bakka bu'oota uummata sivilii jidduutti taasifameen hanga filmaanni biyyoolessaa gaggeeffamutti mootummaa ce'umsaa waggoota 3 turu ta'ee hundeeffame. Haa ta'u malee bara 2021 humni raayyaa ittisa biyyaa Sudaan siviloota kana moggaatti qabuun aangoo ofii harkatti galfate. Haa ta'u malee Mohammed Hamdan Dagalo fonqolcha aangoo raayyaan biyyaa siviloota irraa aangoo fudhachuu kana irraa qulqulluu of fakkeessuuf wayita balaaleffatan dhagahamaa turan. Amma garuu marii aangoo deebisanii sivilootaaf kennuu jedhu irratti waliigalteen dhabame lola guddaatti seenamee jira. Maddi walitti bu'iinsa aangoo deebisanii sivilootaaf kennuuf wayita ta'u bara aangoo itti aanutti eenyutti aanee eenyummoo ajajaa ta'a isa jedhu irratti ajajaa raayyaa biyyaa Sudaan Jeneraal Abdel Fattah al-Burhaanii fi ajajaa olaanaa paramilitarii Rapid Support Force RSF Jeneraal Mohammed Hamdan Dagalo jidduutti waliigaltee dhabuurraahi. Walwaraansi kun akkamitti RSF gara raayyaa ittisa biyyaatti dabala isa jedhuu fi aangoo hooggantoota raayyaa ittisa biyyaa irraa gara bulchiinsa sivilootaatti dabarsina marii jedhu irratti gaafa guyyaa sanbata xiqqaa eegale. Raayyaan ittisa biyyaa Sudaan aangoo wal harkaa fuudhuun kun waggoota 2 ta'uu qaba wayita jedhu RSF garuu ganna 10 barbaachisaa jedha.
Waraana walitti makuun ammoo waliigaltee amma dura muddee itti gaggeeffame keessatti isa ijoo ture. Waraana kana walitti makuun akka aangoo gara siviilitti dabarsuu isa ijoo godhamee ilaalamaa kan jedhudha. Waliigalteen kun eebila tokko xumurama jedhamee eegameeti ture. Haa ta'u malee waliigalteen kun dhabamee turuu danda'e. Kanaaf wal qabatee gareen RSF waraana isaa gara magaalaa Kaartumitti bobbaase. Akkasumallee gara Marawweetti bobbaase. Bobbaa kanaan raayyaan ittisa biyyaa Alburhaaniin hoogganamu akka seera cabsuutti lakkaa'e. Onkololeessa 2021 kaabinoota siviilii diiguun sun kunoo ce'umsa dimokiraasiitti gufuu ta'e. Deeggartoonni dimokiraasii fi raayyaan ittisa biyyaa Sudaan baatii muddee filannoo dimokiraatawaa gaggeessuuf waliigaltee mallatteessanii turani. Walitti makaminsi militarii lameen akka qophii ce'umsaatti ilaalamee ture. Sun ta'uu dhabuun madda walitti bu'insaa ta'uu danda'ee jira. Waraanni guutummaa Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru abdii aangoo karaa nagaa dabarsanii siviiliif kennu dukkaneessee jira. Amma dura milishoota gosa aangoomsuun Albashir waggaa 20 dura summii inni kaa'e har'a Sudaaniif balaa ta'ee jira. Uummanni biyyattii waraana kana baqachuun daandii gadhiisee mana itti baqatee taa'ullee meeshaalee gurguddoon xiyyaafannoo kaampii waraanaa rukutuuf akeekameef bira taruun manneen siviilotaa irra bu'uun darbiileen diigamanii uummata fixaa jiru. Ajajoota jeneraalota kanaaf amanamoo ta'an gama lamaanuu dorgommii waraanaa aangoof taasisaa jiran kanaan lubbuun siviilotaa dhibbootaan lakkaa'aman wayita ajjeefaman kumootaan madaa'anii jiru. Haala kanaan uummanni biyyattii makeessa gara isaanitti fakkaatetti qe'eef qabeenya isaanii gallakkisanii miiliyoonotaan baqachaa jiru. Tajaajiloonni ibsaa bakka hedduutti baduun uummanni beelaaf saaxilamee jira. World Food Organization hojjettoonni dhaabbata nyaata addunyaa 3 ajjeefamaniiru. Kanarraa ka'uun hojii deeggarsaa kennuu dhaabuu isaaniitiin daranuu beelti hammaateera. Hospitaalonni fi kuusaan qorichaa haleellaa waraanaa kana jala galuun barbadaaniiru. Qaamotni lamaanuu barbadaa'insa hospitaalaa fi quba walitti qabaa jiru. Icciitiin waraana Sudaan duubaan jiru maali? General Mohammed Hamdan Dagalo. General Mohammed Hamdan Dagalo RSF kan hundaa'e bara 2013 farreen mootummaa Albashir kan ta'an ittiin waraanuu fi fincila uummataa Daarfur keessatti dhalachaa ture ittiin haleeluu fi milishoota Jaanjaawid baay'inni isaanii 5,000 hanga 6,000 ta'uun walitti qabuun ture fulbaana 2014 Albashiriin kan hundeeffame. Jaanjaawid jechuun gosoota godaantota horsiisee bulaa Daarfur yookaan dhiha Sudaan magaalaa Kaartum irraa akka malee fagoo fi bakkee to'achuun rakkisaa ta'edha. Albashir kaayyoon milishoota Jaanjaawid walitti qabee mootummaa RSF hundeessee fi finciltoonni hidhatanii Albashiriin lolan naannoo Daarfur jiran kibba Kordofaanii fi Blue Nile jiraatan ittiin to'achuuf ture. Dabalataanis daangaa Sudaan ittiin to'achuuf ture. RSF bara 2016 hanga 2017tti wal waraansa siviilii biyya Yemen keessatti gaggeeffame keessatti waraana nama 40,000 qabatee hirmaateera. Baatii onkololeessaa 2019 gaafa gara biyya Sudaanitti deebi'u garuu Dagaaloo nama 10,000 qofa qabatee deebi'ee gale. Jeneraal Dagaaloo RSF baatii adoolessaa bara 2019 waraana 1,000 waraana Liibiyaatti gaggeeffame irratti Libya National Army LNA kan Khalifa Haftar deeggaree Government of National Accord GNA isa Tripolitti qubate loluuf hirmaateera. Akka gabaasaa Reuters bara 2023 ammoo baay'inni waraana RSF 100,000 ta'eera. Walumaa galatti Jeneraal Mohammed Hamdan Dagalo Hamedtiin nama ammeenyaan beekamu hoogganaa Jaanjaawid walitti bu'iinsa Daarfur eegala bara 2000 namoota 200,000 fi 50,000 ol fixeef nama maqaan isaa hangafummaan ka'udha. Albashir bara 2007 garee humna tikaa biyyaalessaa daangaa tiksu godhee hundeesse. Bara 2013 immoo RSF kan garee paramilitarii gochuun akka ofiif to'atutti Dagaaloo akka hoogganu muude.
Albashir bara 2017 keessa RSF seera qabeessummaan waraana dhuunfaa to'annoo mootummaa jalaa walaba ta'ee beekamumtiin kennameefi. Waraanni Dagaaloo kun leellistoota dimokiraasii kan ta'an mormitoota Albashir namoota hedduu ajjeesaa ture. Booda garuu ofumaafuu jijjiirama bara 2019 ammoo Dagaaloon mormituu Albashir ta'ee as ba'e. Kanarraa ka'uun gartuun Transitional Sovereign Council jedhaman kana keessatti qaama hoggansaa ta'ee itti aanaa ta'ee filatame. Hameettiin bara 2017 Opereeshinii RSF-tiin taasiseen lafa qonnaa albuuda warqee beekamaa to'annaa jala oolchuun kaampaanii Aljunaayid jedhamu hundeeffachuun bara 2019tti sooressa tokkoffaa biyya Sudaan ta'uu danda'eera. Kana malees kaampaaniilee geejibaa, kiraa konkolaataalee, oomisha sibiilaa fi kan kana fakkaatan qabaachuun dureessi isa fakkaatu hin jiru. Kaampaaniin warqee Dagaaloo Aljunaayid jedhamu kuni obboleessa Dagaaloo nama Abdul Rahim Hamdan Dagaaloo ilmaan dhiiraa Abdul Rahim lamaaniin hoogganama. Abdul Rahim akkasumallee waraana RSF Dagaalootiin hoogganamu kanaafis ajajaa itti aanaadha. RSF kaampaaniilee gurguddaa lama qaba. GSK teknoolojii xiqqaa Sudaanii fi Tradive General Trading LLC kaampaanii hundeessaa United Arab Emirates godhate obboleessa isaa kan biraa Algonei Hamdan Dagaaloo nama jedhamuun kan hoogganamudha. Televizyiniin Al Arabii jedhamu akka saaxiletti Mohammed Hamdan Dagaaloo fi dhaabbatni isaa RSF Wagner Group biyya Raashaa wajjin hariiroo jabaa qabaachuun saaxilameera. Dokumentiin miliqanii ba'an akka agarsiisanitti Wagner Group RSF-tiif leenjii fi meeshaalee waraanaa konkolaataa waraanaa dabalatee qawweelee helikoophterarraa dhukaafaman kennaa akka ture addeesseera. Bara 2018 wayita Dagaaloon Raashaa daawwatanis kan eegumsa seekuriitii taasisee fi Wagner Group akka ture ifa godheera. Dagaaloon biyyi Sudaan qubsuma kaampii waraanaa mootummaa Raashaatiif kennuu akka qabdu miidiyaa irratti bahanii dubbachuuf kan ugganis kanarraa ka'aniitii jedhama. Haa ta'u malee USA United States of American akeekkachiisa kenninaan Raashaatiif otoo bakkiin kennamin hafeera. Haa ta'u malee mootummaan Sudaan kallattii Wagner Group wajjin hariiroo qabaachuu baatus Jeneraal Dagaaloon aangoo mootummaa qabanitti dhimma ba'uun RSF bakka bu'anii Wagner Group wajjin hariiroo qabaachuun saaxilameera. Wagner Group biyyoota akka Siiriyaa, Liibiyaa fi Central Africa Republic keessatti seenuun cabinsa mirga dhala namaa hedduu fi yakka waraanaa gaggeessaa akka ture ni beekama. General Al-Burhan Al-Burhanis akkuma Dagaaloo yeroo waraana Darfur bara 2000 sana ajajaa olaanaa beekamaa Albashir inspektara jeneraalotaa yommuu ta'u Dagaaloo wajjin kan isaan jalqaba wal arganii fi akka simintoo wal qabatanis gaafas ture. Keessaafuu waraana Saawudii Arabiyaatiin hoogganame Yaman irratti gaggeeffame ajajoota waraanaa kanneen lamaantu waraana Sudaan gara Yamanitti bobbaafame waliin hoogganaa turaniiru. Amma garuu isaan lachuu biyya isaanii Sudaan keessatti wal dorgommii aangoo keessa seenanii garee lamaan irraayyuu dhiigni dhangala'aa jira. Burhaaniin akka bilbilaan CNN'tti dubbatanitti Dagaaloon naaf ajajamuu dide ajaja koo tuffatee jira. RSF kan Dagaalootiin hoogganamu fonqolcha aangoo ana irratti yaalanii jiru. Anaan na booji'uu fi na ajjeesuuf illee yaalanii turani. Kanaafis yoo booji'ame mana murtiitti dhihaatee adabasaa argataa jedhe. Burhaaniin dabalee waraanni raayyaa ittisa biyyaa Sudaan waraana uummataati. Waraanni biyyaalessaa kun namoota dhuunfaan hin to'atamne dhaabbata guddaadha jedhe. Dubbii himaan RSF gama isaatiin dhimma kana ilaalchisee deebii
CNN waraanni keenya dhuguma isa booji'ee yakka biyya ganuu Burhaaniin gaggeessaa turee fi seeratti isa dhiyeessuu barbaadee ture jechuun addeessee jira. Dubbii himaan kun akka dubbatetti nuti kan waraanaa jirru uummata Sudaan maraa fi jedhe dabalees yakkamtoota mara seeratti dhiyeessuuf teenyaa jechuun ibse. Dagaalo garuu ani tiksee dimokiraasiiti jechuun of hima. Burhaaniitiin akka sareettanis ajjeesa jedhee dhaadatee uummata isaaf waadaa gale. Kana malees Burhaan fiinxaalessa amantaa Islaamaati jechuun qeeqa. Burhaan ammoo gama isaatiin dagaaloon yakkamaadha seerattan isa dhiyeessaa jechuun dhaadata. Waraanni kun eessatti akka dhaabbatu hin beekamu. Gartuun kun lachanuu bakkoota ijoo ta'an kan qabate anadha jechuun injifachaa akka jiranii fi waraana kana irratti harka irra olaanaa caalmaa akka qaban ibsaa jiru. Bakkoota qulfii ta'an kanneen akka mana masaraa fi dirree xayyaaraa qabachuu gabaasu. Aljeeziraan akka gabaasetti raayyaan ittisa biyyaa Sudaan waraana RSF muraasa dirree xayyaaraa keessatti booji'amanii jiran agarsiisee jira. Haa ta'u malee bulee dubbiin geeddarameera. Waraanni Dagaaloo xayyaara sivilii fi xayyaara lolaa walumaa galatti Kaartuum keessatti qofa xayyaara 20 barbadeesse. Kaaba biyyattii Marawweetti immoo xayyaara lolaa hedduu bakkuma dhaabbataa jiran dirree xayyaaraatti hedduu barbadeessee jira. Baay'ina waraanaa. Raayyaan ittisa biyyaa Sudaan waraana 200,000 fi 10,000 hanga waraana 200,000 fi 20,000tti akka qabu kan himamu yommuu ta'u, RSF ammoo waraana 70,000 kan qabu tahee garuu leenjii cimaa fi meeshaalee ammayyaa'oo hidhatanii akka jiran beekama. Baay'ina waraanaa RSF ilaalchisee tilmaama isaanii 100,000tti kan ol butanis ni jiru. Kan dhugaa fakkaatus isa kana. CNN amma dura akka gabaasaa turetti jeneraalonni Sudaan warqee biyyattii gara Raashaatti seeraa ala baafachuun maallaqa doolaara biiliyoonaan tilmaamamu akka horatan saaxilaa tureera. Dhimma kana ilaalchise Alburhaaniin CNN'tti akka amanetti Dagaaloon garee Waagner Sudaanitti galchee waraana isaa leenjifachaa akka turee fi daldala albuudaa irratti akka bobba'e komata. Mootummoonni gamtooman gaafa guyyaa wixataa wal waraansa Sudaan kana ilaalchisee walgahii taa'eera. Biyyi Sudaan tarsiimoon lafa ishee akkaan barbaadamaa ta'uu fi qabeenya olaanaa qabdu irraa kan ka'e qaamonni biroon harka keessa galfatanii akka jiran eeruun biyyootni ollaa akka Ijiptii fi Sudaan kibbaa akka araara qindeessan yaalaa jiru. Humni Dagaaloo meeshaalee waraanaa hedduu biyya Raashaa irraa galfachaa akka turee fi garee Waagner Sudaanitti fichisiisee waraana isaa kan leenjifachaa ture ta'uun kan miidiyaaleen addunyaa hedduun fagochaa turanidha. Alburhaaniinis amma kana CNN'tti amantaasaa kennee jira. Waraanichi eessatti eegalee? Waraanichi kibba qubsuma waraanaa Kaartuumitti yommuu ta'u, gara waajjira ajajaa waraanaa biyyaalessaa waliigalaatti dirree xayyaaraa fi mana masaraa pirezidaantiitti babal'achuu danda'eera. Ragaaleen akka ibsanitti meeshaalee gurguddoo dabalatee dhukaasni cimaan kaaba magaalaa Marawwee, magaalota Daarfur, Elfasharii fi Niyaalaa keessattis gamaa gamanaan walitti dhukaasuun dhagahameera. RSF fuula Tiwiiterii isaa irratti akka amanetti raayyaan ittisa biyyaa Sudaan haleellaa xayyaaraa taasiseen waajjira isaa kibba biyyattii magaalaa Soobaa itti argamu barbadeessee jira. Akkasumas meeshaalee gurguddoo fi salphaanis nu haxaa'uuf yaalaa jira jedheera. Yaasir Abdullah manaajarri editoriyaal gaazexaa Al-Sudaanii haala amma jiru kanaan wal waraansi kun daddaffiin yoo to'atamuu baate gara siviiliitti cehuu akka malu ibsee ture. Kana taanaan ammoo namni waraana kana injifatu hin jiru jedha. Ismaa'eel Kushkush Kaartuum keessatti gaazexeessaa of danda'u kan an independent journalist akka Sky News'tti himetti walitti bu'insi waraanaa kun taatee hamaa uummaticha gara waraana siviiliitti ceesisuu danda'udha jedha. Waraanni amma Sudaan keessatti keessaafu kaaba biyyattiitti danfaa jiru agarsiistuu sivil waariitii jechuun yaaduma Yaasir Abdullahin waliif gala. Gaafa sanbata xiqqaa raayyaan ittisa biyyaa fuula FB isaa irratti akka ibsetti hanga waraanni RSF meeshaa hiikkatutti waliigalteen godhamu tokkollee akka hin jirre ibseera. Xayyaarri waraanaa magaalota akka Kaartumii fi magaalota
biyyoota biraa irratti yeroo boombii darbatanii argameera. Xayyaarri Saa'udii fi Ijipti akka hin seennee fi hin baane hanga ajajni biroon kennamutti jedhamuun ugguramaniiru. Xayyaarri Saa'udii dirree xayyaara gadhiisee ba'uuf qophaa'ee ture tokko haleelamee wayita barbadaa'u viidiyoon isaa mul'ateera. Magaalaan Kaartumii fi Omdurmaan meeshaalee gurguddootiin guggubachuurraa aara hedduutu akka duumessaatti magaalota haguugee jira. Bakka maratti dhukaasaa fi dho'insa gurguddaatu dhagahama. Falmaan mirga dhala namaa beekamaan biyya Sudaan Tihaanii Abbaas akka jedhutti Kaartumii fi Omdurmaan dirree waraanaatti jijjiiramaniiru. Hundumtuu dahoo barbaacha baqataa jira. Dhimmichi haalaan cimaa fi yoom akka nurraa dhaabbatullee hin beekamu jedhe. US Secretary of State Antonio Blinken waraanni kun caccabinsa biyyattii fi balaa hedduu fidaa jedhan. United Kingdom James Cleverly rakkoon Sudaan wal waraansaan kan fala argatu miti waan ta'eef dhiiga dhangala'uun caalu akka hin dhufne waraana kana daddaffiin akka dhaabdan jedhanii garee lamaaniifuu waamicha taasisaniiru. European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell waraana kana akka dhaaban waamicha taasisaniiru. Egypt, Saudi Arabia fi United Arab Emirates bifuma wal fakkaatuun warra yaamicha dhiyeessanidha. Chad ammoo daangaa ishee maayilsii 872 naannoo kiiloomeetira 1000 jechuudha cufteetti. Mootummaa Itoophiyaa irraa maaltu eegama? Lammiilee Tigraay dhiha Tigraay irraa duguuggaa sanyii faannoon irratti gaggeeffamaa ture jalaa baafatanii Sudaan qubatan akka gara biyyattiitti deebi'anii qe'ee isaanii qubatan deeggarsa danda'amu mara gochuu akkasumas lammiilee Itoophiyaa sababa garagaraan Sudaan keessa jiraatan irra balaan adda addaa kan geenye to'achuu fi akka fedha isaaniitti gara biyyaatti deebisuu barbaachisa. Mohammad Hamdan Dagalo Wagner Groupii Raashaa waliin waan hariiroo qabuuf mootummaan Itoophiyaa hariiroo isa waliin qabu kamuu irraa qorrifachuun barbaachisaadha. Kunis hariiroo biyyi keenya biyyoota warra dhihaa waliin qabdu akka balaaf hin saaxille taasisa. Dhaabbilee akka Africa Union fi IGAD itti dhimma bahuun propozaala yaada araaraa dhiyeessuun lolichi akka dantaa Itoophiyaa tiksutti luucceessuun barbaachisa. Olaantummaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa irratti qabaachaa turte deebifachuun hariiroo dippiloomaasii qabaachaa turte jabeessuunis gamanuma itti yaadamuu qaba. Siviilota lammiilee Sudaanii fi oolmaa gaarii agarsiisuun barbaachisaadha. Subscribe, like, share, comment gochuu hin irraanfatina. Ulfina argadha.